Kun sagalee bilisummaa Oromootiin. Sagaleen bilisummaa Oromoo dambalii gabaabaa meetir baandii 19 kiiloo heerzii 15,420 irratti jimaataa fi dilbata galgala sa'aatii 8 haga sa'aatii 8 walakkaatti afaan Oromootiin roobii ammoo galgala sa'aatii 8 haga sa'aatii 9tti afaan Oromootiin wal duraa duubaan qophiilee dabarsuu amma jalqabama. Kun sagalee bilisummaa Oromootiin. Yooyyaa ashama harka fuune akkam jirtan dhaggeeffattoota fi du'attoota keenya. Kun qophii raadiyoo sagalee bilisummaa Oromoo yeroo kanaaf qabannee isiniif dhiyaannedha. Qophii keenya sagalee bilisummaa Oromoo har'aaf qabannee isiniif dhiyaanne kan isin beeksisuun isin faana turu an Jaal Shumburaa Odaati. Akkuma beekamu sagantaa keenya har'aa jalqabaa kan ta'u oduudha. Oduutti aansuudhaan haleellaa xiyyaaraa mootummaan Bilxiginnaa Oromiyaa keessatti uummata nagaa irratti raawwatuun ajjeechaa jumlaa dhaqqabsiisaa jiru balaaleffachuun ibsa adda bilisummaa Oromoo fi KFO'n baasan oduutti aansinee wal duraa duubaan isiniif dhiyeessina. Haleellaa xiyyaaraa mootummaan Bilxiginnaa lixa Shaggar Oona Coobii gandoota adda addaa keessatti raawwateen lubbuun uummata qulqulluu 80 ol darbuu fi hedduun madaa'uun bal'inaan gabaafamaa jira. Haleellaa kanaa fi haala naannoo sana turee fi jiru irratti afgaaffii jiraataa unichaa waliin goone itti aansuun dhiyeessina. Jiraatan Baa Wallaggaa Nunnuu Qumbaas haleellaa xiyyaaraa naannoo san keessatti raawwatame irratti kan jedhu qaba. Xumura sagantaa keenyatti irratti isiniif dhiyeessina. Amma dabareen kan oduutii itti dhiyaadha. Irra deebiin akkam jirtu kabajamtoota dhaggeeffattoota fi hordoftoota keenya. Amma dabareen kan oduuti oduu waliin Moosisaa Nagaasati. Godina Harargee Lixaa Ona Mi'eessoo keessatti maatii shaneetittiin jechuun namoonni nagaan ajjeefaman. Onkololeessaa 25-20-22 guyyaa kaleessaa godina Harargee Lixaa Ona Mi'eessoo Araddaa Daalachaa ganda Qimmiixii jedhamu keessatti hidhattoonni mootummaa Biltsiginnaa namoota nagaa lama hojjetanii jiraatan maatii shaneetittiin jechuun uummata walitti qabanii fuula isaanii duratti akka ajjeesan beekuun danda'ame. Namoonni gara jabinaan ajjeefaman mootummaa Biltsiginnaan ajjeesaman kunniin Muhammad Aliyyi Adamii fi Alii Xaayib kan jedhamanidha. Kana malees guyyuma kana manneen uummata shanii ibiddaan akka barbadeessaman ibsameera. Ahmad Muhammad, Abdii Muhammad, Abdallaa Muhammad Waaree, Adam Umaree Wadaajii fi Abdii Muhammad Surur kanneen manni jalaa gubatedha. Uummata nagaatti waraana fiduun akka lubbuun namaa darbuu fi manneen uummataa barbadaa'u kan gochaa jiru bulchaa Araddaa Daalachaa nama Shittee jedhamu akka ta'es oduun arganne ifa godha. Ofiifis itti dhukaasee ajjeesuu keessaa akka harka qabu barameera. Ajjeechaan hidhattoota Biltsiginnaa ilmaan Oromoo irratti raawwatamu daraan hammaachuun lixa Shaggar Ona Baakoo Tibbeetti qeerroo Oromoo tokko ajjeesan. Murni abdii kutatee Biltsiginnaan Oromiyaa dachee dhiigaa taasisuun godinaalee Oromiyaa keessatti ilmaan Oromoo Oromummaan yakkuun ajjeesuu daraan hammeessee jira. Onkololeessaa 24-20-22 lixa Shaggar Ona Baakoo Tibbee magaalaa Baakoo keessatti qeerroo Oromoo maqaan isaa Hundaa'ol Waaqumaa jedhamu waraanni faashistii sirna Biltsiginnaa naasuu tokko malee rasaasa itti roobsuun ajjeesanii gatu jiraattonni isaa baa'utti himaniiru. Qeerroo Hundaa'ol Waaqumaa nama nagaa hawaasa fi hiriyoota isaa biratti jaalala guddaa qabu ta'uu jiraattonni isaa baa'utti himuun murni Oromummaa balleessuuf bobba'e kun badii tokko malee lubbuu qeerroo kanaa baasan jechuun miira gadda guutameen dubbataniiru. Dura ta'aan BP fi muummeen ministeeraa Dr. Abiy Ahmed mootota addunyaa kana irratti lammii isaatti waraana bobbaasee ajjeesisuun cinaatti haleellaa xiyyaaraa nammaleeyyii fayyadamuun boombii samii uummatatti roobsuun sanyii duguggaa raawwachaa jiru ta'uun sadarkaa duraa irratti qabameera. Giddugala Oromiyaa Baashaggar Ona Boosatii fi Fantaallee irraa qunnamtii bilbilaa kutuun uummanni daraaramaa jiraachuun barame.
Murni biltsiginnaa uummata Oromoo dukkana keessatti rakkisuu itti fufuun onkololeessaa 23-2022 irraa kaase hanga guyyaa har'aatti godina Baha Shaggar Ona Fantaallee fi Boosaatti irraa qunnamtii bilbilaa kutuun uummata daraaraa jiru. Sababni murni aangoo irraa isaa tikfachuuf waan daba cufa hojjechaa jiru qunnamtii bilbilaa uummata irraa balleessaniif akkuma Oromiyaa kutaalee akka Shaggar Lixaa fi Baha Wallaggaatti uummata naannolee biraatti uummata xiyyaara waraanaa rukuchaa jirutti rukutuuf qophii gaggeessaa jiraachuutu shakkii qaban uummanni dubbachaa jira. Waraanni lafoo murna biltsiginnaa gaara keessa deemee sakatta'iinsa waaboo jechuun socho'aa jiru. Miidhaa hawaasa nagaa irra qaqqabaa jirus akkaataa itti adda baasan dhabamee jira. Dabalataanis Ona Boosatti magaalaa Olaccitii keessatti milishaan warra guyyaan hojii humnaa hojjetanii jireenya harkaa irraa gara afaanii jiraatan dirqamaan magaalaa keessaa guuruun xaafii ofii humnaan haamsifachaa jiru. Erga haamsisanii booda nyaatas ta'ee qarshii tokkollee osoo hin laatiniif itti fayyadamanii ofirraa gaggeessaa jiru. Walumaa galatti Ona Boosattii fi Fantaallee keessatti daraaraa murni biltsiginnaa waraana isaa bobbaasuun uummata nagaa irratti raawwachaa jiru daangaa darbuu maddeen Saabaa'ootti himaniiru. Wal waraansa kaabatti mootummaa biltsiginnaa fi TPLF gidduutti gaggeeffamaa jiru dhaabuuf korri araaraa Afrikaa kibbaatti gaggeeffamaa jiraachuu barreessaan olaanaan gamtaa Afrikaa Musaa Faakiin ibsan. Deeggarsa Ameerikaa fi gamtaa Awurooppaatiin gaaddisa gamtaa Afrikaa jalatti araarri mootummaa biltsiginnaa fi TPLF mariin guyyaa har'aa jalqabamuun beekameera. Marii kana irrattis mootummaa biltsiginnaa fi mootummaa naannoo Tigraay namoota bakka bu'anii mari'atan gara Afrikaa kibbaatti erganis waraanni mootummaa fi TPLF gidduu akka jabaatee kan itti fufe ta'uu gabaasaaleen adda addaa ibsaa jiru. Haalduree tokko malee lola ammaa fi ammatti dhaabuu uummata miiliyoonaan lakkaa'amu sababa lola kanaan miidhamee jiruuf gargaarsi akka dhaqqabuuf karaa banuu fi haala mijeessuu waraanni Eertiraa Tigraay keessaa daddaffiin bahuu qabxiileen jedhaman dhimma ijoo jalqabbii marii irratti dhiyaatan ta'uun beekamee jira. Gaan kabajamtoota dhaggeeffattoota keenya oduu yeroo kanaaf qabannee dhiyaanne kanumaan goolabna. Qophiilee keenya saabaa waliin turtii gaarii. Haleellaa xiyyaaraa mootummaan biltsiginnaa Oromiyaa keessatti uummata nagaa irratti raawwatuun ajjeechaa jumlaa dhaqqabsiisaa jiru balaaleffachuun ibsi adda bilisummaa Oromoo fi KFO'n baasan kunootii dhiyaadha. Ajjechaan itti yaadamee malaan uummata nagaa hidhannoo hin qabne irratti raawwatamu gochaa gara jabeenyaa fi yakka waraanaati. Addi bilisummaa Oromoo haleellaa humna qilleensaan qe'ee jireenya uummata nagaa irratti raawwatamu gadi jabeessee balaaleffata. Mootummaan paartii biltsiginnaa qaamoleen tikaa fi waraana isaa ajjechaa lammiilee nagaa irratti raawwatamu cimsanii itti fufanii jiran. Waan kana ta'eef dhaabbanni mootummoota gamtoomanii fi hawaasni idil addunyaa dirqamaa fi itti gaafatamummaa isaanii akka bahan ammas waamicha goona. Ajjechaa mootummaan Itoophiyaa walitti fufiinsaan karoorfatee namoota nagayaa irratti raawwachaa jiru ilaalchisee hawaasni idil addunyaa tarkaanfii barbaachisaa ta'e akka fudhatuuf duukaa buunee saaxiluudhaan yaamicha dhiyeessaa akka turre ragaalee keenya armaan duraa irraa mirkaneeffachuun ni danda'ama. Gaafa onkoloolessa 19 bara 2022 godina Wallagga Lixaa Ona Saasiggaa magaalaa xiqqoo Tsigee jedhamtu keessatti finxaaleeyyiin naannoo Amaaraa hidhatanii bobba'an humnoota federaalaatiin kan deeggaraman yoo ta'u lammiilee nagaa 9 ajjeesuun namoota 3 madeessanii jiran. Gaafa onkoloolessa 20 bara 2022 humna qilleensaa mootummaa federaalaa kutaalee naannoo Oromiyaa harka caalaa keessatti weerara humna qilleensaa geggeessee jira. Kanumaan godina Shawaa Lixaa Finfinnee irraa kiiloomeetira 70 fagaattee kan argamtu Ona Meettaa Walqixxee magaalaa Minaareetti haleellaa qilleensaa raawwatameen lammiileen nagaa ajjeefamanii kaan ammoo mada'anii jiru. Namoota miidhaman keessaa namoonni 3 maatii tokkodha. Gaafa onkoloolessa 22 fi 23 bara 2022 ammoo godina Shawaa Bahaa Ona Fantaallee, godina Shawaa Lixaa Onoota Meettaa Walqixxee, Gindabaratii fi godina Wallagga Bahaa Ona Nuunnuuqumbaa keessatti
haleellaan qilleensaa miigii 29 cimee itti fufeen namoonni nagaa hedduun du'anii kaan ammoo madaa'aniiru. Bakkoota kanneen keessaa iddoowwan hedduutti manneeniif qabeenyi miidhamtootaa keessattuu beeyladoonniif meeshaaleen bu'uura jireenyaa akka barbadeeffaman gabaafamee jira. Haleellaan qilleensaa kun onkololeessa 22 bara 2022 godina Shawaa Bahaa naannoo Fantaalleetti itti fufuun isaa gabaafameera. Baay'ina namoota ajjeefamanii bakkoota hunda irraa adda baasuun rakkisaadha. Tarkaanfiin gara jabinaa murni aangoo qabatee jiru uummata nagaa irratti walitti fufiinsaan fudhachaa jiru dhaabbachuu qabaa jenna. Hawaasni addunyaa murna lubbuu lammiileef xiyyeeffannoo kennuu didee ajjechaa gara jabinaa akkasii raawwachaa jiru kanarratti tarkaanfii fudhachuuf itti gaafatamummaa qaba. Dhaabbanni mootummoota gamtoomanii bu'uura sanadoota mirgoota namoomaa chaartarootaa fi waliigalteewwan biroo keessatti tumameen qorannoo walabaa geggeessuu fi yakkamtoota seeratti dhiyeessuuf dirqamaa fi itti gaafatamummaa isaa bahuu qaba. Kanaanis dhaabbanni mootummoota gamtoomaniif hawaasni idil-addunyaa gocha ammeenyaa Oromiyaa keessatti raawwatamaa jiru osoo beekanii callisuu dhiisanii lubbuu nagaa baraaruuf tarkaanfii barbaachisaa akka fudhatan dhaammanna. Injifannoo uummata bal'aaf adda bilisummaa Oromoo onkololeessa 24 bara 2022 Finfinnee.
Jalite, Jabru Mandalamte, Banda Bolamte, Biti Degna Degna, Nututiana, Idurata Ganda, Rianti Aras, Jalite, Jabru Mandalamte, Banda Bolamte, Biti Degna Degna, Nututiana, Idurata Ganda. Naannoo Oromiyaa keessatti ajjeechaa lammiilee nagaa irratti raawwatamaa jiru gama hundaanuu hatattamaan dhaabbachuu qaba. Ajjeechaa naannoo Oromiyaa keessatti gaggeeffamaa jiru ilaalchisee ibsa ejjennoo paartii Koongireesii Federaalaa Oromoo KFO irraa kenname. Biyya Itoophiyaa keessatti jijjiiramni qabsoo ummataatiin sirna mootummaa abbaa irree adda waa'ee ofirraa kuffisuuf gaggeeffame butamee ce'umsi gara dimokiraasii godhamu erga fashalaa'ee waldhabdeen siyaasaa wal waraansa lubbuu namoota nagaa kumaatamaan galaafatee erga dhalatee bubbulee jira. Koongireesiin Federaalaa Oromoo KFO'n akka jaarmiyaa siyaasaatti rakkoon siyaasaa afaan qawweetiin gaggeeffamu dhaabbatee gara siyaasaa barcumaatti akka deebi'u waltajjii argate hundatti yaamicha dhiyeessaa ture ni hubatama. Haa ta'u malee walwaraansi naannoo Oromiyaa keessatti gaggeeffamaa jiru daraan hammaatee ummanni Oromoo xiyyaara waraanaa fi dirooniin qe'een isaa gubataa ilmaan isaa garjabinnaan bombii fi rasaasaan waxalamaa jiru. Humni aangoo mootummaa qabatee biyyaan bulcha jedhaa jiru rakkoo siyaasaa fudhachuu dadhabuu isaatiin nan fudhadha yoo jedhe ammoo qawwee qofaan jechuun humnoonni isaa namoota nagaa irratti tarkaanfii garjabinnaa fudhachaa ajjeesaa manaa fi midhaan irratti gubaa kaan buqqisaa jiru. Farra liphee loltuu jechuun humnoota finxaaliyyii naannoo Amaaraa faannoo jedhamee beekamu dabalatee humnoonni adda addaa naannoo Oromiyaa fi naannoo Oromiyaan ala ijaaramanii mootummaanii fi deeggaraman kan baay'atan yoo ta'u, humnoonni kunis ajjeechaa namoota nagaa irratti bal'inaan bobbaafamanii jiru. Akkuma waliigalaatti miidhaan kallattii baay'eedhaan uummata Oromoo irra gahaa akka jiru hubanneerra. Dhiyeenya kana naannoo Oromiyaa iddoowwan garaagaraa keessatti haleellaan lammiilee nagaa irratti kallattiin humnoota mootummaa fi finxaaliyyii Amaaraa faannoo dabalatee gaggeeffamaa jiru hammaatee jira. Bultiiwwan 14 ji'a onkololeessaa keessaa qofa waliigalatti namoonni nagaa lakkoofsaan 120 ol garjabinnaan ajjeefamaniiru. Onkololeessa 5 bara 2015 godina Wallaggaa Bahaa aanaa Kiraamutti humnoota finxaaliyyii Amaaraa faannoo jedhaman kan mootummaan deeggaraman Oromoota nagaa 30 kan ajjeesan yoo ta'u, haaluma wal fakkaatuun humnoonni kun onkololeessa 9 2015 godina Wallaggaa Bahaa aanaa Saasiggaa ganda Tsiggee jedhamutti lammiilee Oromoo 8 haala suukanneessaa ta'een ajjeesaniiru. Kan ajjeefaman keessaa abbaa qabeenyaa mana daabboo obbo Kaasahun Adaanee kan jedhaman nama nagaa daabboo gurguree jiraatu billaan morma gorra'anii ajjeesaniiru. Yeroo ajjeechaan kun raawwatamu uummanni naannichaa humna mootummaa naannoo magaalaa Naqamtee jirutti iyyachuuf wayita adeeman deebii hin arganne. Uummanni miidhamni irra gahee jiru kun humna raayyaa ittisa biyyaa dhiyeenyatti masaraa kumsaa moradaa qubatee jirutti lubbuun baraaraa jedhee iyyannoof yoo deemu qawwee itti dhukaasuun akka bittinnaa'u godhamee jira. Haaluma wal fakkaatuun onkololeessa 9 2015 godina Shawaa Lixaa aanaa Meettaa Walqixxee ganda Qarree Heexoo jedhamutti rukuttaa diroonii humnoota mootummaatiin gaggeeffameen daa'imman dubartootaa fi manguddoota dabalatee namoonni nagaa 14 ajjeefamanii jiru. Haleellaa kanaan manneen jireenyaa fi manni barumsaa manca'ee jira. Haaluma wal fakkaatuun onkololeessa 12 2015 godina Wallaggaa Bahaa aanaa Waamaa Agalootti akkasumas onkololeessa 13 2015 godina Shawaa Bahaa aanaa Fantaalleetti haleellaa xiyyaaraa waraana miigii 29 jedhamuun raawwatameen lammiileen nagaa ajjeefamaniiru. Gama biraatiin
Onkoloolessa 13/2015 godina Shawaa Lixaa aanaa Cobii ganda bakkee oofuu jedhamutti haal itti gaafatamummaa hin qabneen haleellaa diroonii humnoota mootummaatiin raawwatameen daa'imman umurii 7 fi 10 qaban haadha daa'imaa manguddoo akkasumas qaamaa miidhamaa gurri hin dhageenye dabalatee namoonni nagaa 38 ajjeefamaniiru. Haadha daa'imaa Alamituu Jaagamaa daa'ima umriin isaa ganna 10 qabbannee tasfaa'ee fi qaamaa miidhamaa Tujaaraa Dabal Jabeessaa jedhaman bakka qonna isaaniitti utuu oomisha boqqolloo sassaabataa jiranuu kan gara jabinnaan ajjeefaman keessa jiru. Walumaa galatti mootummaan aangoo qabatee jiru dirqama nagaa uummata eegsisuu baachuu dadhabuu bira darbee humnoota isaatii fi humnoota isaan deeggaraman waliin ta'uun diroonii fi xiyyaara waraanaa fayyadamee ajjeechaa uummata nagaa irratti bobba'ee jira. Ajjeechaawwanii fi dararaan uummata Oromoo irraa gahaa jiru akka ukkaanfamee hafus haala qindaa'een odeeffannoon akka hin baane godhamaa jira. Kun immoo yakka dhala namaa irratti raawwatamee fi seera addunyaattis kan cabsedha. Kana waan ta'eef tokko manni addunyaa dararaa daangaa darbe uummata Oromoo irratti mootummaa biyya bulchaa jira ofiin jedhuun gahaa jiru akka beeku. 2. Miidiyaaleen addunyaa fi jaarmiyaaleen mirga dhala namoomaa dhimma kanaaf xiyyeeffannaa akka kennan gaafanna. 3. Dhaabbanni mootummoota gamtoomanii keessummoottuu gumiin nageenya addunyaa dhimma kana irratti atattamaan akka mari'atee qaamoleen bilisa ta'aniin ajjechaawwan kunneen akka qoratamanii humnoonni sarba mirga dhala namaa kana irratti hirmaatan akka seeraan gaafataman kallattii akka kaayan gaafanna. 4. Jaarmiyaaleen sibiilii biyya keessaa fi alaa kan mirga dhala namaa fi miidiyaaleen Oromoo gochaa garjabinnaa kana saaxiluun uummata isaaniitiif akka sagalee ta'an gaafanna. 5. Uummanni Oromoo balaa irratti aggaamame kana hubatee qabsoo mirga ofii kabajsiisuu jaarmiyaalee isaa cinaa hiriiree akka itti fufu waamicha dhiyeessina. 6. Jaarmiyaaleen wal waraanaa jiran hundumtuu waraanaa fi walitti bu'iinsa uummata miidhuu kanarraa of qusachuun waltajjii marii fi araaraatti akka deebi'an waamicha goona. Koongireensiin Federaalawaa Oromoo KFO onkoloolessa 14/2015 Finfinnee. Haleellaa xiyyaaraa mootummaan bilxiginnaa lixa shaggar ona cobii gandoota adda addaa keessatti raawwateen lubbuun uummataa qulqulluu 80 ol darbuu fi hedduun madaa'uun bal'inaan gabaafamaa jira. Haleellaa kanaa fi haala naannoo san turee fi jiru irratti afgaaffii jiraataa onichaa waliin goone kunooti. Duraan dursa maqaa dhaggeeffattoota sagalee bilisummaa Oromootiin yaada bal'aa nuuf laachuuf argamuu keetti guddaa galatoomin siin jedha. Eenyu siin jedhu eessarraayi? Galatoomaa maqaan koollee Abdii Lammaa jedhama. Gandi koo ganda bakkee obuu godina Shawaa Lixaa aanaa Cobii ganda bakkee obuuti. Tole ulfaadhu akka gara keessan bilbiluuwwan nu dirqe keessaa tokko tibbana haleellaa mootummaan Itoophiyaa karaa xiyyaaraatiin yookiin dirooniidhaan fudhateen lubbuun lammiilee Oromoo hedduun naannoo sanatti akka badeedha odeeffannoon jiru. Mee waan kanarraa maal nuun jetta?
galatooma. Naannoo keenya irratti rakkoon akkuma beekamu rakkoon kun waggaa 3 olidha kan rakkinni kun jiru. Uummanni keenya yeroo waggaa 3tti asii hanga ammaatti manneen barnootaallee cufamee jira. Namni dhibame tokkollee mana yaalaa dhaquu hin danda'u. Dhawniin ulfaallee gara mana yaalaa dhaqxee yaalamuullee hin dandeessu. Namni kaleessa dheengadda qaansiraa hojjetee muka falatee mana marageellee hojii humnaa guyyaadhaan hojjetee maatii isaallee guddifachuu danda'u. Biyya sana keessatti waraanni bilisummaa uummata Oromoo socho'aa jira. Atis immoo ergama deemta jedhanii namoota maatii isaa guddifachuu dhaaf gara magaalichaa dhaqan kaleessa hidhaa reebaa ajjechaan waan suukanneessaan kana fakkaatu baay'atee fi uummanni gara aanaa deemee gara gabaa dhaqee daldalatee oomishaaf oomishtummaa isaa horii qabullee geessee gurguratee galuu waan hin dandeenyeef jaarsoliin biyyaa guddaadheen gaddaa jechuudha. Sanbata darbe waamicha taasisanii namoota kana maal gochuu qabna? Hiyyeessi kaleessa qaansiraa hojjetee jiraatu kunoo har'ammoo maaliin akka jiraatu? Akkaataa kamiitiin cinaa dhaabbachuu qabna? Uffatallee baafachuu qabna. Maallaqaan bira dhaabbachuu qabna. Kan nyaatullee gargaaruu qabna. Hamma rakkoon keenya kun furmaata argatutti jedheetu jaarsolii biyyaati kan waamicha godhe. Sanaan booda yeroo tilmaamaan sa'aatii 5 jechuudha. Ganama keessaa sa'aatii 5 gubbaarratti aleellaa xiyyaaraa taasifameen lubbuun namoota nagaa hedduun illee darbanii namoonni hedduunis immoo kan madaa'anii bira dhaabbannee ija keenyaan kan arginedha jechuudha. Fayyaa ta'e ulfaadhu gara biraatiin odeeffannoodhuma gaafa sana taatee gaafa sana ta'e irraa hundaa'uudhaan odeeffannoo amma ba'aa jiru. Tarkaanfiin suni gara waraana bilisummaa Oromootti jal'isuudhaaf guyyaa sana guyyaa eebba waraana bilisummaa Oromooti. Waraana bilisummaa Oromootu ta'e jedhee uummattoota kana akka isaan walitti qabamanii tarkaanfiin kun irratti fudhatamu kan taasise isaanii kan jedhu gara mootummaatiin odeeffannoon bahaa jiru jira. Mee guyyaan sun akkam ture? Mee kanarratti waan naan jettu yoo qabaatte. Waamichicha kanti taasise akkuma sila siin jedhe waamichicha kanti godhe jaarsolii biyyaatii namoota kana cinaa akkaataa kamiin dhaabbanna kan jedhu jaarsoliin biyyaa namoota wal garaatti bahe naannoo mana barumsaa Qaalee jedhamu tokkoo fi gabuma Jimaataan jedhamtu sanatti waamicha godhamee fi marii kanaatiin malee eebba waraana bilisummaa uummata Oromoo kan jedhu mootummaan kaleessas nama keenya namoota baay'ee nama nagaa sangaasaa biratti horuu isaa keessatti mana isaatii gadi baasee ajjeesee shaneen ajjeese humna hidhatee socho'uun ajjeese jedhee reeffatti wayaa uwwisee kan inni miidiyaa irratti naannessaa ture waan argaa turredha jechuudha. Kunis immoo gumaa saba keenyaa dhiiga Oromoo dhangala'ee kana balleessuudhaan malee guyyaa gaafsanaa waamicha yookaan immoo eebba waraana bilisummaa uummata Oromooti kan jedhu kana guutummaa guutuutti mootummaan kan kijibedha jechuudha. Lubbuun namoota nagaa garuu namoota hedduudha. Isa kanallee nu ibsinoottan sin ibsuu hin danda'a. Mee guyyaa sana jaarsoleen maalidha kaayyoon isaan ittiin uummata walitti qaban jechuun kun humna kam gargaaruudha moo rakkoo isaan irra jiru kana akkamitti eenyu waliin mari'achuudhaaf kan isaan walgahii sana yaaman? Bareeda. Maasii asirratti fakkaata. Ka'iin qabxiin marii sanaa haala manguddoo abbaa gadaa fi haadha siiqqeerra ka'umsa ta'ee geggeeffame. Erga waggaa 3tti manneen barnootaa akka ganda keenyaatti mana barumsaa 3 qabna. Ganjii oofuu, bakkee oofuu, qaalee oofuu kan jedhamu ganduma tokko keessatti manni barnootaa sadarkaan tokko ganda kanaaf manni barumsaa 3 ijaaramee jira. Waggaa 3 manni barumsaa kun adda citeera. Ijoolleen keenya barataa jiranii. Waggaa 3 haadholiin ulfaa mana yaalaa dhaqanii yaalamuu hin danda'an carraa isaanii eeggatan du'adha. Namni keenya gara gabaa dhaqee galuu hin danda'u. Akkaataa kamiitiin akka dandeenyutti akka qabnutti akkaataa kamii wal bira dhaabbachuu qabna. Akkuma qabnutti wal gargaaruu wal deeggaruu qabna. Hiyyeessa keenya cinaa dhaabbachuu qabna kan jedhu jaarsoliin biyyaa waamicha godhe malee eebba waraana bilisummaa uummata Oromooti kan jedhame haasaamu guutummaa guutumsaa soba ta'uu isaati. Tole ulfaadhu kan biraa immoo amma ajjechaan uummata nagaa irratti raawwatame kun hedduu akkaan ulfaataa akka ta'edha. Namoonni hedduun akka lubbuun darbanidha kan miidiyaalee irra deemaa jiru. Nama hagamtu miidhame miidhaan dhaqqabe sun maal fakkaata qabeenyaa irratti humna namaa irratti yookiin immoo lubbuu namaatiin kan madaa'an kana yoo odeeffannoo akka qabdu ta'etu kan irratti waan hojjette. Haleellichi guyyaa lama kan irra deddeebi'ee raawwatame inni calqabaa lubbuu namaa irratti inni lammaffaa immoo jechuudha gaafa lammaffaa guyyaa dheengaddaa lammaffaa immoo manneen barnootaa irratti haleellichi kan raawwatame gaafa guyyaa duraa haleellaan kun ta'e
kanan ija kootiin bira dhaabbee namoota reeffallee kanan beekuuf kanan hin beekne adda baasee galmeessee yoo jiraate gaafsana reeffa. Namni nama 61 dhaabadhee ija kootiin kanan lakkaa'edha. Bariitu immoo boqaasi. Lafeen garaagaraa adda addaa keessaa akkuma lubbuudhaan rukutamee achi keessaa ba'etti bariitu kan argame ulaa nama 7ti. Kanaan boodallee guyyaa kaleessaati qabee agaammaatti jechuudha. Namoonni ji'a dhumanii kan awwaalamanidha jechuudha. Maqaa isaanii isin ibsuu hin danda'a yoo barbaaddanii. Agammaatti namoonni lubbuun namoota du'ee kanan ofii kooti beeku. Kanan ani beeku madoo fudhatanii namoota achi deeman sana otoo hin taane maqaa isaanii fi eenyummaa isaanii qotee bulaa abbaa manaa ta'uu keessumaa kan nama gaddisiisu mucaa haati baattee deemtullee harmarratti illee kan duutedha. Haatiif ilmoon illee waliin kan duutedha. Manguddoo waggaa 70 illee kan du'edha. Dargaggeessi barattuun kutaa 10 barattuun kutaa 8 illee ijoolleen hedduun achi keessatti kan wareegamanidha. Lubbuun namaa haga ammaatti namoota 74 gubbaa ga'uun waan qabatamaa isaati. Madoo garuu nama 106 dhaabannee kan lakkoofnedha jechuudha. Itti dabalees immoo madoon ergasii ulaan nama 7 haaraan kan argamanidha. Guyyaa gaafsanaa gara bosonaatti baqatanii achi kufanii gara mana isaaniitti kan fudhatanii deebi'anii galanidha. Namoonni rukutaman kun carraa yaalii hin arganne qaamni immoo nu deeggaruudhaaf namoota kanaaf maal goona jedhee daawwaa yookaan qoricha tokkollee qaamni nu ergee nu qaqqabsiise illee hin jiru. Kan jedhamu yoo jiraate waraana bilisummaa uummata Oromoo walitti qabee sababa kanaatiif rukutamanii kan jedhudha. Qotee bulaa abbaa manaa dubartoota 2 ijoollee 10 ijoollee 8 ijoollee 5 fi maatii xixiqqaadha kan dhume malee waraana bilisummaa uummata Oromoo nuyi obiratti illee hin argine. Kaleessa dheengadda waraanni bilisummaa uummata Oromoo kun as keessa illee haa darbu malee yeroo ammaa kana kan akka odeeffannoo dhageenyetti naannoo aanaadhaa dhukaasu. Gara giincitti siqanii gara aanaa cobii jala jiru jedhama malee ganda keenya keessa waraanni bilisummaa uummata Oromoo namni tokkollee kan hin jirre ta'uu isaati akkaataa kanaatiin nu hubachuu qabna. Tole fayyaa ta'e yeroo ammaa miidhaa akkasuma irra gahaa jiru qaamoleen idil addunyaas keessattuu immoo qaamoleen miidiyaa warra akka BBC, VON illee waan kana gabaasuu irraa of qabatanii jiru. Kanaan alattis immoo uummatumti kan keenya immoo dhimma kanarratti sagalee tokkoon uummata kanaaf sagalee ta'uudhaaf haga kana argamaa jiru. Namoota muraasatu feesbuukiidhaa fi sooshaal miidiyaa adda addaa irratti qofa waan kana dubbatu. Wanni kun gurra addunyaa akka dhaqqabuudhaaf rakkoon hawaasa keenyaa gurra addunyaa ga'ee furmaata akka argatuudhaaf maaltu ta'uu qaba jetta? Nuti amma kana carraa guddaa kana argachuu kootii fi baay'ee galatoomaa ulfaadhaa kanan jedhu nuyi akkuma namaattuu dhalannee dhalataa Itoophiyaa keessatti beekamtii kana qabna nutti hin fakkaanne. Sababiin isaa maalii kaleessa dheengaddas dhumaa turree, hidhamaa turree, reebamaa turree, dararamaa turree, manni keenya gubataa turee, qabeenyi keenya saamamaa ture. Horii nuti qabnullee jechuudha. Raayyaa ittisa biyyaatiin fudhatamee sangonni oddoo tokkotti sangonni cimdiin 10 sangonni 30 jechuudha ganda tokko keessaa fudhatamee saamamaa kan turedha waan ta'eef uummanni keenyallee gara waraanni mootummaa yoo gadi seenee itti amantummaa waan hin qabneef sababiin isaa maal isinitti fakkaate ka'umsa isaarraa yoon ka'uu barbaadu wanti addunyaan kun nu hubachuu qabu yeroo calqabaa dursanii gadi seenanii waraanni bilisummaa uummata Oromoo ganda kana keessa socho'aa jira waan ta'eef hin beektaa mana eenyuuti nyaataa mana eenyuuti dhuga jedhanii dargaggoo Abbabaa Jifaaraa kan jedhamu tokko gaafatanii anumaan beeku omaan argines jedhee deebii kana erga inni laate booda rasaasaan dhaanii galaana bishaan qaalee jedhamu irratti darbatanii reeffasaa galaanni fudhatee badee lammaffaa akkasuma Saamiruu Shuumii kan jedhamu dargaggoo daandii otoo inni deemu waraanni bilisummaa uummata Oromoo biyya kana keessa socho'a mana eenyuuti nyaataa eessaa dhuga eenyutu gargaara jedhanii gaafatanii anumaallee quban qabuun argine jennaan cuupheedhaan qalanii daandii irratti kan darbatan isa dhuma namoota gaa'ilaaf deeman Isaa Abdataa Riqituu kan jedhamu gaa'ilaaf otoo deemaa jiranii daandiitti qabanii hin beektaa nutti jennaan anumaan beeku jedhee rasaasaan dhaanii bosonatti kan gatan ta'e erga gadi seenaniis immoo dhukaasa sagalee gugurdaa yoo dhukaasan namoonni hedduun qabeenya isaanii dhabanii ooyiruusaa keessatti du'ee dubartiin otoo dulloota hirmattuu mana isheetti illee kan duute ta'ee mootummaa fi uummanni kun adda adda baqatee jira. Isa kana idilli addunyaa nu qaqqabuu qaba, nu dirmachuu qaba, qorichaan nu dirmachuu qaba, gargaarsaan nu dirmachuu qaba. Gabaa baanee huccuun bitannu qabeenya qabnu gara gabaatti geessinee gurgurachuu hin dandeenyu rakkoo dararama cimaa keessa jirra carraan nuti qabnu kunoo madoo baannee teenya mana yaalaa dhaqnee yaalamuu hin dandeenye namoonni kun carraa fayyinaa otoo qabanii mana yaalaa dhaqanii otoo fayyuu danda'anii jechuudha. Isa dhuma sadarkaa carraa isa dhumaa duba ta'anii dhaggeeffannaa jechuudha bira teenyee bo'aafii jirra wanti kun waan hin jirreef addunyaan kanaan qorichaan nu qaqqabuu qaba nu dirmachuu qaba gurranuu ta'uu qaba iyyata keenya rakkoo keenya u'uu jennee
iyyaa jirra nuti waan ta'eef addunyaa hundumtuu rakkoo keessumaa akka aanaa coobii kanatti rakkoo hamaa dararama hamaa keessa jiraachuu keenya addunyaan nuuf beekuu qaba. Lubbuun lammiilee illee yeroo ammaa kana dirooniidhaan dhumaa jira. Akkasuma guyyaa lammaffaa deebi'ee jechuudha. Kuni sanbata yoo ta'u qadaamee gaafa guyyaa lammaffaa irratti immoo dirooniidhaan mana barumsaa qaalee sadarkaa tokkoffaa kan taate qabeenya sanaa fi manneen barnootaa achi keessa jiru guutummaa guutuudhaan dirooniidhaan kan barbadeesse ta'uusaa idilli addunyaa hundumtuu kana hubachuu qaba. Ijoolleen keenya gara fuulduraatti illee carraa barnootaa itti cufameera. Itti barachuu hin dandeessu. Nullee lubbuu dhabneerra. Deebinee fayyuu hin dandeenyu qaama hir'annee jaajaamnee harkaa cinnee dhukaa cinneerra waan ta'eef kana u'uu jennee xiyyina idilli addunyaa kana nu hubachuu qaba. Tore ulfaadhu guddaa galatoomii xumura irratti wanni na hafeera jettu yookiin immoo dhaamsa kana osoo hin dabarfadhee jettu yoo jiraate carraa xumuraan siilaadha. Galatooma dhumarratti wanta nani dabarfachuu qabu gabaa biyya abbaa keenyaa keessatti dhalannee keessatti guddannee dhaqnee bitannee galuu kan dandeenyu yeroo ammaa kana kopheen irraa dhumeera shamiizii irraa dhumeera. Namni naa kennullee hin jiru. Akka qotee bulaa tokkotti maatii ijoollee 10 qaba. Ijoollee koo kanarraallee uffanni dhumeera. Kallattii ittiin naaf hin qabu. Namni immoo naaf hidhus hin jiru. Gara kanallee namni deemu yoo jiraate ati shanee deeggartaa biyya sana keessatti kaleessa gadda shanee mul'ateera waan ta'eef jedhamee namni daandiitti nurraa itti ibsama waan ta'eef idilli addunyaa yoo danda'ama ta'e uffataan illee nu qaqqabuu qaba, qorichaan illee nu qaqqabuu qaba kanan jedhudha. Galatooma. Tolee ulfaadhu maqaa dhaggeeffattoota sagalee bilisummaa Oromootiin yaada nu laatteef haala nageenyaatti wal qabatee naannoo sana rakkoo hawaasarra dhaqqabaa jiru walumaa galatti lola mootummaan karaa diroonitiin yookiin immoo haleellaa diroonitiin miidhaa uummatarra dhaqqabee kana haga tokko nu ibsu kan keetiif maqaa dhaggeeffattoota sagalee bilisummaa Oromootiin guddaa galatoomi. Gara fuulduraattis akkasuma walitti deebinee waliin yaafanna. Har'aaf nagaatti. Galatooma. Burburii lafa baddaa kootichi garbuun tolchuu nuugii facaasan malee nuugii facaasan malee nasobdee nasosobuu faatillee yaada qabda anoo sirrattuu bare anoo sirrattuu bare. Udah sinufi malu adum biyor manitu wadi telim baritu samnuramo galana galani ya entitu aje chane salitu ijolen oromia keran saroro didu ukeran saroro didu ukeran saroro didu ulultu mana basa lenki manni dakala utatan ala bula halbe chomaf karani dibi namamura bagi sente jadi gade kangara male kamakaf bakkan kabdu ukanaf lammi gurgura akanafunu gurgura akanafunu gurgura barayu ye lol galte yartun nama dorsisa keetin urorisa mahudalti alagan hada yesa bochisa samte samsi subarte hinabduan arkake isumafta bodensa asumafta abonisa harkan kenin dinati ajesidu imana abba ajese ilmo jira gedirsuuf gara lafunu fafa lafnu gara ira bore bafatu makala minadatu gara malina rafa agara malina rafa ilmo bofa bofuma siarkanya tu sormuma sumi kesa facase sabaku addaan baasee nutu beekanne kunoo gocha duguuggaa sanyii dhaloota kutu nurratti raawwachuu fi muddee jabeeffatanii falmachuu qofa fallee gobi. Jiraatan baa Wallaggaa Nunnuu Qumbaas haleellaa xiyyaaraa naannoo sana keessatti raawwatame yaadni isaanii kunootii ittanis hin dabarsa.
rakkoon kun kan inni dura ga'e guyyaa gaafa 12/2/2015 gaafa sana dirooniin kun qilleensa irra balali'aa turte baay'ee adeemaa turte dargaggoota hedduu jaarsolii namoota hedduudha kan isheen miidhaa turte kanumaan namoonni kun osoo isaan waldaadhaa galaa jiranii waldaadhaa osoo isaan uummanni kun karaarra yaa'aa jiranii asii gadi dirooniin kun asii gadi rukuttee kan uummata kanaa balaa kanarra geessiste jechuudha. Haaluma kanaan namoonni kun namoota gara namoota 10dha kan madaa'ee namoonni mucaan tokko immoo yeroo darbe seensa yuunivarsiitii Ambootti fudhatee kunoo galee deengaddaa waldaatii baasteedha kan isheen ajjeeste. Haaluma kanaan mucaan tokko wareegameera akkasuma namoonni gara namoota 10 kan ta'an immoo madaa'anii isaan kaan yaalarra jiru isaan kaan immoo madooma isaatiin yaaliituun argatiin ammaa kunoo du'aaf jireenya gidduu jiru jechuudha. Haalli biyya keenyaa kana fakkaata jechuu barbaade. Namni wareegame naan jettu kana maqaa isaatiin nu tuquu dandeessaa? Maqaan isaa Biraanuu Raggaa jedhama mucaa wareegame kuni. Tole, mee haleellaan kun kan godhame naannoo akka mana himtutti namoonni mana waaqeffannaatti osoo isaan deebi'anii jechuun naannoo mana jireenyaa hawaasaati. Kanaaf naannoo mana jireenyaa kanarratti hoggaa dirooniidhaan haleellaan kun godhamu naannoo sana lolatu ture moo maaliidha naannoon sun akkamitti xiyyaafannoo isaanii ta'uu danda'e? Gaafa sana lolli tokkoyyuu hin turre namni walitti dhukaase tokkoyyuu hin jiru. Uummanni kun waldaatii osoo isaan galaniidha kan isaan rukutaman malee lolli hin jiru wanti tokko hin jiru. Kanuma jarra asii gara rukutaman duwwittiidha. Uummanni kun waa'ee diroonii kana maal hin beeku. Kanuma isaan asii gara rukutaman duwwittiidha kan isaan of argan jechaadha. Fayyaa ta'e mee miidhaan lubbuu namaatiif madaa kanaan ala miidhaan dhaqqabee jira akka biraa? Lakki miidhaa gara biraan kan qaqqabee jiru namootuma kanatu baay'ee mammadaa'anii duraaf jireenya gidduu jiru baay'ee madaa'aniitu yaala mataa isaallee namni yaalu hin jiru manni qorichaa hin jiru yaaliin tokko hin jiru karaan hin jiru biyyi keenya wanti tokko illee hin jiru achi wanti iddoo waa tokko bitattu hin jiru yaalii ta'uu hin argatiin hamma akkasuma hin jiru namoonni kun. Qabeenyaa irratti mana uummataa irratti hin buune jechuudha bakka uummatuma daandiirra deemu irratti boombii sun kan darban. Uummatuma daandiirra deeman irrattidha kan inni irratti dhaqqabe jechaadha malee qabeenyi barbadaa'ee hin jirre midhaan babballeessira midhaan osoo hin jirre uummanni kun karaarra deemaa jiru midhaan namaa kan gubate kan babbade jira midhaan nama irrattis kan bu'ee jira jechaadha. Yeroo ammaa kana bakkoota adda addaatti haleellaan akka kanaa kan fudhatamaa jiru shawaa naannoo shawaa keessattis akkasuma naannoo shaggar kana jechuu kooti. Wanni kun uummata irratti xiyyeeffachuunsaa miidhaan inni dhaqqabsiisu guddaadha. Mee kana irratti maal naan jettaati? Egaa akka nama tokkotti gaafa ilaalu kun uummata daguggaa sanyiitidha amma gaafa hubannu. Uummata ajjeesanii wanti dhufus hin jiru furmaanis dhufus hin jiru. Waraana wajjin osoo walitti dhukaase lama tokko hin tanaa'edha malee uummata kana ajjeesee uummata kana daguugee uummata kana fite uummata dafqaan bulaa qonnaan bulaa hojjetatee bulaa waan tokkollee kan hin beekne waan maalummaa waa'ee waraanaa waa'ee maalii kan hin beekne uummata nagaa akkasiin balleessuu yookaas ajjeesuu jechuun daguuggaa sanyiif deemama malee furmaata takkaallee wanna fidu natti hin fakkaatu akka kiyyatti waan tokkoyyuu ajjeesanii wanti tokko wanti falli dhufu hin jiru waanta ta'eef daguuggaa sanyiif deemamaa jira jechaadha akka kiyyatti. Yeroo ammaa kana mootummaan lola keessattuu lola gara kaaba Itoophiyaatti geggeeffamu karaa nagaadhaan fixuudhaaf tibba kanallee bakka bu'oota isaa karaa Afrikaa kibbaatti ergaa jira. Faallaa sana immoo Oromiyaa keessatti immoo kunoo haleellaa akkasiitu raawwatamaa jira. Kanaaf uummanni addunyaa miidiyaaleen addunyaa keessattuu warra akka BBC, VOA jarri kun waan haleellaa boombiirra dhaan uummata keenya irra gahaa jiru kana yeroo isaan gabaasan argaa hin jirru. Kanaaf isaan kanaafis uummatuma addunyaatiif illee wanni jettu yoo jiraate. Kan akka kiyyatti amma wanni kun rakkina keenya kana namni waan nu hin beekne wayii nutti fakkaata. Maalirree amma osoo gabaafamee osoo addunyaan nu dhagayeeti sila furmaata argachuu danda'a. Garuu wanti nutti dhaga'amu yoo jiraate maaliif akka gurri keenya maaliif akka addunyaan rakkina keenya nuuf beeku dadhabe maaliif akka ta'e naaf hin galle
Isa kanaafiyyuu dhaabbanni yookaan immoo BBC VOA warra jedhaman kun maaliif akka dhimma keenya keessa galuu dadhaban amma ammaatti gaaffii anaaf. Isa kanaafiyyuu jarrumti mataan isaanii illee dhimma kana xiinxalanii rakkoon guddaan kan kaaba Itoophiyaarrayyuu kan lixa Oromiyaadha kan irra guddeessa biyya miidhaa jiru wanna ta'eef isa kanarratti osoo xiyyeeffatanii falli dhufuu danda'a wanna jedhamu natti dhaga'ama akka kiyyatti. Mee gara hawaasa keenyaatti adeemnu kana qaamolee miidiyaatiif erga akkas jettee hawaasni kan keenya immoo yeroo ammaa kana keessattuu giddugala kanaan dabalatee bakkoota hedduutti tarkaanfii wal fakkaataan fudhatamaa jira. Kunoo naannoo Fantaalleetti illee tibbana akkasuma haleellaa boombiidhaan xiyyaararraa gadi darbameen uummatarra miidhaan dhaqqabeera. Isa kana hawaasni keenya callisee dhaggeeffachaati kan inni jiru. Kanaaf maaltu fala jettame akka uummata Oromooti. Uummanni Oromoo maal gochuu qaba? Kanarratti maal jechuu barbaadame ati? Hawaasaaf immoo maal jettame hawaasaaf dhaamsi qabdu? Salaayyee galatoomii akka kiyyatti dhaamsiin qabu yoo jiraate uummanni kun tokkummaadhaan qaama yookaas immoo mootummaa gabroonfataa uummata irratti raawwataa jiru kana tokkummaadhaan lolee injifachuun kan irra jiraatu yoo ta'e irraa kanatti akkasumatti cal jedhee asumaa gadi du'a duwwaa eeggata taanaan akkasumatti daguugamee dhumuudha waan ta'eef tokkummaadhaan ijaaramee hawaasni kun uummati kun bakka jirutti harka wal qabatee iddoo jiru sochee mootummaa kana yoo ofirraa lolirraa kanatti wanna tokkollee fiduu akka hin dandeenyaatti mul'atanaan. Ulfaadhu afgaaffii keenya gara xumuraatti hin fida. Addi Bilisummaa Oromoo kaleessa ibsa baaseen miidhaan haleellaan uummata irratti qiyyaafatee dirooniidhaan uummata nagaa meeshaa maleeyyii irratti raawwatamu kun sirrii akka hin taane balaaleffatee ibsa baaseera. Akkuma kana paartiileen siyaasaa Oromoo warri Oromoo bakka buuna jedhan maal gochuu qabu? Kanarrattis gajjabeessitee wanni itti dhaammattu yoo jiraate. Akka kiyyatti paartiileen Oromoon bakka bu'u jedhu kun uummata kanaaf dhaabbata yoo ta'e haleellaa mootummaan boombiidhaan uummata nagaa fixu kana dura dhaabbatanii yoo ittisan irraa kana fi wanni tokkollee furmaanni dhufuu hin danda'u. Dhugumayyuu uummataaf dhaabbata uummataaf qabsaa erga ta'e uummata kanaaf loluu qaba, uummata kanaaf dhaabbachuu qaba, miidiyaatti beeksisuu qaba, biyya alaa addunyaatti beeksisuu qaba, addunyaan nuuf beekuu qaba. Akkasumaan uummanni wallaalaan kun akkasumatti daguugamee dhumuurra qaamni Oromoof dhaabbatu kun ammayyuu hamma danda'ame dhaabbileen siyaasaa kamiyyuu wanna kana beekee addunyaatti nuuf beeksisuu qaban jedha dhaamsi kiyya. Xumurarratti wanni jettu yoo jiraatte keessattuu diyaaspooraa Oromootiin warra biyya alaa jiraniin sagalee uummata kanaa akka ta'aniidhaaf wanni dhaammattu yoo jiraatte wanni naafees jettus yoo jiraatte itti dabaliiti sagantaa keenya kanumaan xumurra. Tolee galatoomii akka kiyyatti waan jiru diyaaspooraa yookaas immoo uummanni biyya alaa jiran kun rakkina uummata kana rakkina qonnaan bulaa kana biyya alaa iddoo jirutti beeksisee akkamitti akka uummanni kun uummanni nagayaan kun akkamitti akka dhumaa jiru akka mootummaan kun akkasiin itti haasa'aa jiru kana mataasaa biyya alaa biyyaan uummata hin beeknetti beeksisee gurra ta'uufii qaba yookaas fala fiduufii qabaadha dhaamsi kiyya. Tole dhaggeeffataa keenya Wallagga Bahaa Nunnuu Qumbaarraa haala naannoo san ilaalchistee yaada nuu laatteef maqaa dhaggeeffattoota sagalee bilisummaa Oromootiin guddaa galatoomii gara fuulduraattis akkasuma walitti deemnee wal iyyaafannaa har'aaf nagaatti. Tole galatoomaa. Deemnus wal bira yaadni koo simbira too fagaannus biyyarra turrollee wal gara gaayi lammii koo abdii kutiini sagaafataan ariifatiin qabsooni jiraachuu deemnus wal bira yaadni koo simbira too fagaannus biyyarra turrollee wal gara gaayi lammii koo abdii kutiini sagaafataan ariifatiin qabsooni. Roorroo jibbuun biyyaa boonne qabsoof jecha faffacaane. Omoko, injifannee galuu tokko.
tokkotane galtuu firraanne Loroni bumbi yaabane Kabso jecha baafachane Omoko Injifane gallo tokkotane galtuu firraanne Gara jirti gara maraan kan gara bitamte kabso hubatte gaafa bunni dhufaa guyyaa jalaalamnu qeerroo walii galle guyyaa dhibba baanu kaayi mateessa arraada yeroonsa kaayi mateessa yeroo wal gurmeessa. Yaanni koosimbira Yaaltuu fagaanus biyyarra turullee walgarra Nkaayi lammeekoo abdiin kutiini obsa gaafataan ariifatiin qabsooni jiraachuu deemnus walbira yaanni koosimbira Yaaltuu fagaanus biyyarra turullee walgarra Nkaayi lammeekoo abdii kutiini obsa gaafataan ariifatiin qabsooni Roorra jibbuun biyyaa baanne qabsoo jecha baafachane Omoko Injifane gallo tokkotane galtuu firraanne Roorra jibbuun biyyaa baanne qabsoo jecha baafachane Lammiikoo Injifane gallo tokkotane galtuu firraanne Kakasi, kamu biya basi, kayu bitoma ke, biya rata tasi, lami wal kurmesi, kayu wal podesi, kini sumaduga, tiga merkanesi, kai matesa, arada yeronsa, kai matesa, iro wal kurmesa. Kai matesa roda hundenza kai matesa kiro walgumesa Egaan kabajamtoota dhaggeeffattoota fi daawwattoota keenya qophiileen keenya har'aaf qabannee isinii dhiyaanne asumarratti xumurree jira. Jalqabaa haga xumuraatti waan nu faana turtaniif galanni keessan bilisummaa haa ta'u jechaa sagantaa biraatiin haga walitti deebinutti turtii gaariin isiniif hawwa.